akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa seerota sagalan kana yoo gootan jaalalli keessan dansaa ta'a. Tarii yeroo ammaa kana jaalalli keessan gammachuu qabaachuu dhabuu danda'a, wantoota garaagaraatiin rakkina keessa seenuu ni danda'a. Yeroo baay'ee kun jaalala keessatti waan uumamaan haarawaa miti. Jaalalli namaa rakkina mudachuun hanga addaan bahinsaa yaaduu hunduu ga'uun ni jira. Garuu yoo sadarkaa sun irra jiraattan taate har'a abdii gaarii tokkoon isinii kenna. Jaalala keessan akkamitti dandamachiisuu dandeenya? Jaalala gammachuu, bultii gammachuu akkamitti qabaachuu qabnaa? Amaloota sagalan kan qabaannan jaalalli keenya ka gammachuu nuu ta'a. Yaadota kana tokko tokkoon akka biraan dabarren sagalanuu dhaggeeffadhaa. Jaalalli keessan kan gammachuu isinii ta'a. Garuu osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tole mallattoo like jechuun tuqaa. Maarree seerota sagalan jaalala bareechan jaalala dansaa godhan keessaa tokkoffaan bultiin keenya akka gaarii nuu ta'uu fi yeroo hunda gaarii ta'uuf yookaan ammoo yeroo hunda nama qajeela ta'uu fi jaalallee kan kee nama wajjin jiraatu suni jaaladhu. Abdii irratti hin kutin. Fakkeenyaaf waan atiin irratti walii hin galle wayii yoo ka jiraatu taate waan sun irratti walii galuudhaaf, amansiisuudhaaf, jaalachuudhaaf yeroo qabaadhuuf malee daftee irratti aartee addaan ba'iinsaa gargar ba'iinsaa yaadu hin qabdu. Lammaffaa yeroo beeki. Yeroo beeki jechuun maal jechuudha? Yeroo waan gaarii itti dubbattuu fi yeroo waan badaa itti dubbattu addaan baaftee beekuu qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf ganama yoo riba kaatu akkuma ganam kaate yoo kalaltu taate yookaan ammoo bakka jirtu sunitti waan gaarii tokko kan goone taate yookaan waan cinqii dhiphinnaa rakkinnaa akkanaa kan yookaan haasoftu taate gaarii miti. Osoo gara irriibaa deemuu jirtanii yoo wajjin rafuuf ka deemtan taate yoo waa'ee rakkinnaa, waa'ee cinqii, waa'ee garagaraa yoo haasoftu taate gaarii miti. Kanaafuu waan dubbattu yeroo beekuu qabdaa jechuudha. Yeroon murteessaadha. Yeroo waan gammachuutti waliin gootan, yeroo itti waliin haasoftan kana hunda addaan baaftanii beekuu qabdanii jechuudha. Jaalala gammachuu jiraachuu fi jaalala kee keessatti nama biraa hin seensisin. Sadaffaa nama alaa jaalala kee seensifteeti jaalala kan kee akka yaada rakkinnan nama biraa jaalala keessa jidduun seensisuu hin qabdu. Arfaffaan yeroo hundaa wal qunnamtii saalaa gochuun baay'ee gaariidha. Kunini jaalala keessan akka cimuu fi akka walitti dhiyeenyi keessan dabalu taasisaa. Shanaffaa afaan jaalalaa keessanii fi gocha jaalalaa keessan beekuu qabdanii. Beekuu qofaa mitillee itti fayyadamuu qabdanii. Kunini akkaataa itti isin walii galtan, akkaataa itti isin wallaaltan wal qabata. Yeroo hundaa dhugaa dubbadhu, yeroo hundaa haqa hojjedhu, yeroo hundaa walii galuu fi yaalii kanaafuu ofii amanamaa, walii amanamaa ta'uu qabdan. Hiriyyaa gaarii, hiriyyaa dansaa nama biraa ka barbaadu hin deemne ofii hiriyyaa fi wal qorqorachuu, wal gaafachuu, wal hordofuu qabdu. Sagalaffaa nama wajjin hiriyyaa taatan, nama itti kalooftan filachuu qabdanii. Namuma argitan namuma isiniin taane yookaan ammoo namni jaalala keessan jeequ of jidduu keessaa kaa'uun qabdanii. Kanaafuu nama itti kalooftan, nama beeytan, nama itti dhiyaattan ta'uu qaba. Gara maallaqaatiin yookaan ammoo gara qarshiitiin yookaan gara diinagdeetiin walii galuu qabdanii jechuudha. Akka gaarii walii kalaa'uu, waa'ee diinagdee, waa'ee maallaqaa kanarratti wal amansiisuu, akkamitti akka wal deeggartan, akkamitti akka gara fuulduraa keessan wajjin hojjettan yaaduu qabdu. Maarree hordoftoota koo jaalala gammachuu qabu argachuudhaa fi amaloota armaan olitti isinii hime kana yaalaa. Jaalalli keessan gara gammachuu, bultiin keessan gara gammachuu, waa'ee diigumsaa yookaan waa'ee addaan bahinsaa irra aantuu jechuudha. Qophii har'aa fixee jira. Viidiyoo lamaan iskiriinii irratti isinii bahuun keessaa filadha. Laala ammoo subscribe gochuun dagatinaa. Maatii chaanalii keenyan makamaa laayikii gochuudhaan sheer godhaa namoota biraallee biraan gahaa.
hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yaanni kun isin fayyada jedhee abdii guutuun qaba. Nagaan.